Baay'ee galatooma akkuma jalqaba ibsame ani maqaan koo Fiixaa Dachaasaati. Abbaa seeraa mana murtii walii galaati. Dhaddacha Jibbaatarraa yeroo dheeraaf hojjechaa turre. Egaa gaafii tokkoffaarraa yookaan investimentii jechuun maal jechuudha kan jedhu labsii investimentii Oromiyaa yeroo dhiyoo fooyya'ee ba'e labsii 249 bara 2015 ba'e. Hiikkaa kenname keessatti keewwata 2 keewwata xiqqaa 16 jalatti kaa'ee jira. Bifuma wal fakkaatuun labsii kana hojiirra oolchuudhaaf immoo dambiin ba'ee jira. Dambiin 244 bara 2016 ba'ee jira. Innis gara keewwata 11 natti fakkaata. Keewwata 2 keewwata xiqqaa 11 jalatti hiikkaatti kennee jira jechuudha. Innis maal jedhee kaa'aa daayirektuma investimentii jechuun labsii kaapitaala maallaqaa yookaan gosaan yookaan lamaaninuu qarshiin ta'uu danda'a, gosaan ta'uu danda'a. Lamaansaa yookaan immoo lamaan isaaniitu walitti qabuudhaan hojii investimentii haaraa gaggeessuuf dhaabbata haaraa hundeessuudhaan yookaan isuma jiru immoo babal'isuudhaan yookaan immoo isuma ol guddisuudhaan yookaan fooyyessuudhaan yookaan kan dura jiru immoo guutummaa guututti jijjiiruudhaan kaapitaala walitti qabuudhaan hojii investimentii hojjechuu jechuudha. Hiikoosaa akkanatti ka'a. Olmos dambiinis keewwata 2 keewwata xiqqaa 11 jalatti kanuma ka'a jechuudha. Egaa asirratti wanni hubatamu maa inni hojii investimentii tokko hojjechuudhaaf yookiin kaapitaala haaraadhaan maallaqa haaraa walitti qabuudhaan gosaan walitti qabuudhaan yookiin immoo isuma jiru fooyyessuudhaan yookiin isuma immoo jiru fooyyessuudhaan jijjiiruudhaan hojii hojjetamuu jechuudha. Hiikonsaa kana fakkaata gabaabumatti jechuudha. Anis maqaan kiyya Abbaa Seeraa Dassaaleny Birhaanuu jedhama. Abbaa Seeraa Dhaddacha Jibbaataa fi Dhaddacha Jibbaataa Hoteelii Gabaabaa jiraachuu danda'u. Tarii obbo Fiixaan waa'ee hiikoo salaalsee yaaduma labsii lakkoofsaa 249 irra jirudha kan kaasanii. Gama biraatiin baay'ee akka bulchiinsa investimentii biyya keenya akkuma waliigalaatti ilaalle labsii lamaanidha yeroo ammaa kanatti kan inni hoogganamaa jiru jechuudha. Labsiin tokko sadarkaa federaalaatti kan ba'e jira. 1180 kan jedhamu jechuudha. Naannoo keenyatti immoo 249 ba'e. Sadarkaa federaalaatti kan ba'e kunis daangaan raawwatiinsa isaa keewwata 4 jalatti mamira. Daangaan isaa biyyattii keessatti iddoo hundarratti jira jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee wantoonni nama rakkisa wantoonni waliin simnee jiru jechuudha labsiilee kana gidduu. Mana murtii keessas tokko qormaanni naannoo kana waan jiru jechuudha. Gama biraatiin hiikoo salaalchisee labsiin sadarkaa federaalaatti beekuun keewwata 2 jalatti bifuma kan naannoo keenyaa jedhanii obbo Fiixaan amma ibsaniin kan ibsedha jechuudha. Waliigalatti dhimmi investimentii dhimma baasii kaapitaalaati. Kaapitaala wayii hin baasna. Kaapitaalli sun maallaqaan ta'uu danda'a, gosaan ta'uu danda'a. Maaliif baasnaa? Intarpiraayizii tokko yookiin dhaabbata wayii tokko haaraa hundeessuuf ta'uu danda'a. Bittaa wayii geggeessuuf ta'uu danda'a. Maallaqni akka lafa hin teenye taasisuu jechuudha afaan biraatiin. Yeroo muraasa booda, turtii muraasa booda bu'aa wayii argachuuf yaada bu'aa wayiin argadda jedhuun yeroo muraasa booda maallaqa ofii baasu jechuudha. Lafa kaa'urra yookiin lafa teechisuurra maallaqa ofii baasu yookiin immoo bifaan yookiin callaa ta'uu danda'a jechuudha wanti baasnu kun. Kanaaf bifuma obbo Fiixaan ibsanii labsii sadarkaa federaalaatti jalattis kan jirudha. Kaayyoon isaa garuu akkuma daldalaa tokkootti bu'aa wayii argachuudha. Garuu bu'aan isaa yeroo adeemsa keessa yeroo muraasa booda bu'aa argamudha jechuudha bu'aan isaa. Sanatu daldalaallaa investara adda taasisaa jechuudha. Investara daldalaallaa kan adda taasisu isa kanadha jechuudha. Kanumatti dabaluufi. Anis maqaan koo obbo Hiikaa Araarsooti. Abbaa Seeraa Dhaddacha Jibbaataa Hoteelii Gabaabaa. Hiikoosaa abbootiin seeraa na dura ibsaniiru. Ani wanti itti dabaluu barbaadu
labsiin kanaan dura labsiin investimentii Oromiyaa kan 138 hiikoo kana waan qabu natti hin fakkaatu. Akkasitti bal'isuun hiikoo kan itti kenne miti. Ani wanti kaasuu barbaadu hiikoon kun maaliif barbaachise? Labsii kana keessatti seerota adda addaa keessatti yeroo baay'ee hiikoon bifa kanaan taa'uu dhiisuu danda'a. Yookaan immoo akka waliigalaatti hiikaa dhimma tokko yookaan hiikaa seerri tokko bulchu guutuu labsichaa keessaa kan argamudha. Hiikoon akka seeronni hunda akkasitti hiikootti kennanii dhufuu dhiisuu danda'u. Kanaaf bifa kanaan seerri labsiin 249 maaliif akkasitti hiikuu barbaade investimentii amma warreen dura ibsan hiikoon kun maal of keessatti qabateera isa jedhu ilaalchisee baasii kaapitaalaa akka gaafatu hojii investimentii hojjechuu akka gaafatuu fi kana keessatti investarri eenyu isa jedhu adda baasuuf akka gargaaru hojii investimentii qaamni hojjetu moo hojii akkamii hojjetaa kan jedhus waan kana murteessuuf hiikoon isa barbaachisa jechuudha. Kaayyoon isaa tokkoffaa hariiroo investaraa fi mootummaa gidduu jiru ittiin bita jechuudha. Yookaan iskooppiin isaa hariiroon isaanii hariiroon investaraa fi mootummaa gidduu jiru, hariiroon investaraa fi hawaasa gidduu jiru, investarri eenyu hojii investimentii akkamii gaggeessaa, gaafatama akkamii qabaa, dirqama akkamii qabaa isa jedhu bushuuf yookaan bituuf yookaan iskooppii isaa kaa'uuf seera kana keessatti haala kanaan investimentiin maalii kan jedhu hanga danda'ametti bifa elementoota qabachuu malan qabatee hiikoo kan itti kennuu barbaadedha. Kanaaf hiikoon akkasii kun hariiroowwan mirgaaf dirqama investimentiin qabu, mirgaaf dirqama mootummaan qabu, mirgaaf dirqama hawaasni naannichaa dhimma investimentii ilaalchisee qabu ifa gochuuf hiikoon akkasii waan barbaachisaa ta'eef labsichi kanuma yaade yookaan kanuma barbaade hiikoo isaa kan kaa'e fakkaata yaada jedhutti dabaluuf. Bal'inaan tuttuqanii jiru. Egaa kaayyoon isaa tokkoffaa seensuma labsii naannoo Oromiyaa kanarratti wanni kaa'ee jira. Qajeeltoo bu'uuraa jedheetis immoo keewwata 5 jalatti wanni kaa'ee jira. Irra caalatti immoo labsiin federaalaa ba'e labsiin 1180 2012 ba'e keewwata 5 jalatti bal'inaan kaayyoon investimentii maali kan jedhu bal'inaan kaa'ee jira. Akka kooritti yookaan akka ijoottonni inni kaa'u guddina diinagdee biyyattii kan akkamittiin investimentii akkamitti harkifna akkamittiin investimentiin guddachuu danda'a. Guddina diinagdee irratti xiyyeeffata. Hawaasummaallee of keessaa hin qabaa jechuudha labsiin kun. Ce'umsa teekinooloojii illee an dabalatu ta'uusaa kaayyoonsaa. Carraa hojii uumuu namoota adda addaatiif biyyi kun egaa wanni investimentiin biyya alaas haa ta'u biyya keessa wanni inni guddaansaa hojii namaa uumuudhaaf carraa hojii uumuudhaaf akka tokkotti ka'a. Misooma ariifachiisaa biyyattii keessatti fiduutti illee akka objektiivii tokkotti wanni inni kaa'u jira. Amaariffisaan እንደውም keewwata labsii federaalaa kana jalatti የእውቀት የክህሎትና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማበረታታት waan jedhu kan of keessaa qaba. Kaayyoon kun illee dagatamuu qabu jechuudha gaafa hojii investimentii jennu gaafa investimentii jennu kaayyoo kanarratti bu'uureffanneeti kan investara biyya alaas haa ta'u biyya keessaa jajjabeessinus inseentiviin adda addaan kennamu dursi haalli sirna falmii isaallee gabaabbachuu qaba maal qaba booddeetti dhufuu dandeenya. Kuni kun kan godhamuuf kaayyoon kana galmaan ga'uuf jechuudha. Kaayyoon kun yoo galmaan gaa ta'e hojii investimentii sun ayyaanni kennameef akkasiin itti deemudha jechuudha. Already waa'ee kaayyoo isaa tarreessaniiru ifatti baay'ee keewwata 5 jalatti sadarkaa federaalaatti labsiin beeku labsiin lakkoofsa 1180 tarreessee jira. Kaayyoo investimentii jedhee jechuudha. Kaayyoolee hedduu akka qabu tarreesseera.
Isaan keessaa muraasa obbo Fiixaanis kaasaniiru. Xiqqoo booldi gochuumaa fi misoomni dinagdee fi hawaasummaa ariifataa hirmaachisaa fi itti fufiinsa qabu akka jiraatu taasisuun sadarkaa jireenya uummata biyya kanaa fooyyessuu jedha. Egaa bu'aan isaa inni dhumaa sadarkaa jireenya uummataa fooyyessuudha jechuudha. Galma jechuu dandeenya jechuudha kanaaf. Kan biraan carraa hojii uumuu kan ammoo obbo Fiixaan kaasan baay'inaa fi qulqullinaan jedha. Kunis akka kaayyoo tokkotti kan ka'udha jechuudha. Oomishaaf tajaajiloota alergii baay'ina gosaaf qulqullinaan akka dabalu jajjabeessuun sharafa biyya alaa argamu guddisuu kan jedhu jira jechuudha. Meeshaalee yookiin immoo oomisha biyya alaatii biyya kanatti galan biyya keessatti akka oomishamu taasisuudhaan waa'ee sharafaa irrattis jijjiirama uumuu kan jedhus labsichuma keessatti uumamee jira. Misooma dinagdee biyyattii keessatti shoora sektara dhuunfaa guddisuu kan jedhu jechuudha. Sektarri dhuunfaa shoorri isaanii yookiin rooliin isaanii salphaa miti jechuudha guddina biyyaa misooma dinagdee biyyaa keessatti waan ta'eef sunis kaayyoo isaatii kaayyoo leedhee waan hedduu tarreesseera waan ta'eef hanga kana